Gaafa maatii waaqayyoo hundumti keenya yeroo daa'ummaa nutti tolee faarfannee nutti tolee tajaajillee nutti tolee soomnee kadhannee sirna qaddaasee as qaddasiisnee jireenya hafuuraa hedduu gaggeessinee jirra. Gaafa garuu ol gudduun itti qaanaa dhufne maaliif ilaata? Maaliif itti qaanofna? Mana waaqayyoo keessatti deddeebi'u maaliif itti qaanofna? Bar hojii qabuun keenya guddachuun keenya eeyyani hundumaa argachuun keenya akkasumatti guddanne mana waaqayyoo keessa akka tajaajilu akkasumatti sagalee waaqayyootti akka jiraannuufi malee akkachuma waaqayyootti jijjiirrannuuti. Waaqayyoon hunduma kanaadha nu mijeesse. Kanaaf yaa Yerusaalem isaanillee nutti qoosuu yoo barbaadan waa'ee Tsiyoon dhiisaa yommuu jechuu barbaadan waa'ee Tsiyoon dubbachuu hin dhiisnu garuu jedhan isaan. Kanaaf Daawit isa faarfate yaa mootii koo jedhe yaa tiksee koo yeroo daa'ummaa kootti jedhe hunduma isaatu faaruu kana. Egaa obboleessi keenya bifa yeedalootiin kan nuun dhiyeesse laphee daa'imaa keessa galata ol keessee har'a sababa kanaan waaqni hunda keenya nu yaabeeti ni jira. Daa'ima tana keessa sagalee isaa ol kaawwatee dhugumaa akkuma jedhe san akkasumatti nutti ibse waaqayyoon barumsaan osoo hin taane gonchaan galanni fulfinni isaaf haa ta'u. Ilin jedha waaqayyoon galateeffata. Egaa Baabiloon waggaa 70 biyya Yerusaalem erga bulchanii masiinqoo isaanii ni fannisanii. Kanaan boodetti rakkoo isaanii boo'ichaan ibsachuu eegalanii gara waaqayyoo isaaniitti garagaranii የኢየሩሳሌም ቀን አለ ጉያ ኢየሩሳሌም kan jedhamtu dhufa guyyaan bilisoomuush guyyaan itti kabajamuush guyyaan itti waaqayyoon waamamuush ni jira. Guyyaa sana garuu yaa ijoollee Edoom isinis yaa ijoollee Baabiloon isinis wayyoo isiniif ijoolleen keessan qabamtee dhagaa irratti mataan ishiin rukutamaa. Eeyyani ijoollee kan jedhame egaa abbootiin mana kiristaanaa yeroo nu hiikan ጭቁዳ እንደተበቀልሽን የሚበቀለሽ እሱ የተመሰገነው የተባለበት ዘመን ይመጣል። አኔ አትንቀይሚ ሃሎን ትባቴ ሃሎ ከስትመው ከኔ ቢፈመ ለሄሮን ትጀለሙኒ ዱፋ ኤየኒ ሀረ ሁንዱም ትገኛ መነገረት ከወለት ከመምኔ ጭቡቱ ነው እንደቱዩ ሃሎ በውደፊ ኤየኒ ሃሎ ትበውለ ጉልቻ ባዳውን ጀኔ ዋቀዩ ገንድሲስኔ መነ ዋቀዩ ዲስኔ ደው ፎኬኛ ጀዘዴምኔ yeroo hundumaayyu waa'ee lubbuu keenya dhiisnee waa'ee foon keenyatti gammanne kan ittiin jiraanne sana har'a haaloo itti ba'uudhaaf kana sitti dhufne xumura irratti qalbiitti jijjiirrachuudha. Qalbiitti jijjiirrachuu jechuun kan darbe hundaa baarree ganne kan dhufu galata waaqayyoof jennee simachuudha. Eeyyani egaa Baabiloon guyyaan ishiin salphattu warri ijoollee Edoom kan jedhame kan itti agarsiisan gara cubbuutti warreen nama hoofanidha jedha. Eeyyee gara cubbuutti warreen nama hoofanidha. የኤዶም ልጆች የተባሉት ijoollee Edoom sanyii ishee qoree keessa buute akka jedhame wangeela Maatiyos boqonnaa 13 irratti kan barreeffame isheen qoree keessa buute addunyaantu silliqsitee akka qabdu fuutee qabdi akkuma qoreessu sanyii sana qabde kuni laphee lafa kan jedhame laphee sanyii kan jedhame sagalee waaqayyoo gabaree kan jedhame ergamoota waaqayyoo barsiisota waaqayyoo sagalee waaqayyoo laphee ummataa irra facaasanidha. Yeroo kana keessatti addunyaa kana keessatti cubbuu baay'ee nutti fakkeessuudhaan wanti hojjennee cubbuu guddaa keessatti dabsanu baay'ee isaatiin jira maatii waaqayyo. Eeyyee ijoollee Edoom kan jedhame nutti fakkeessuudhaan har'a addunyaa kana keessatti waan baay'een ta'ee jira jechuudha. Yerusaalem akka dagannu Tsiyoon akka dagannu waan baay'een taasifamee jira jechuudha maatii waaqayyoo. Eeyyee maaliif abbaan keenya qulqulluu Solomoon kitaaba weeddotaa irratti adaraa cubbuu xixinnoo irraa of eegaa ijoollee jedha. Cubbuu xixinnoo irraa of eegaa. Cubbuu xixinnoon isin mitti. Cubbuu xixinnoon isin fudhattee guddaatti mitti. Cubbuu xixinnoo irraa of eegaa ittiin jedha. Biyya Yerusaalem keessatti waynii qonnaan bultoonni isaanii waynii qopheessatu zabiibii jechuudha.
isa sana yeroo oomishatanii dallaatti ijaarratu. Maaltu nyaata? Yeeyyiitu nyaata. Yeeyyiin gaafa nyaattu dallaa isaanii tolchanii itti ijaarratu. Dallaa isaanii tolchanii erga itti ijaarrataniin booda yeeyyiin sun irraa ittifamti. Amma yeeyyiin tuni walii galteetu mariidhaan akkamitti argachuu dandeenya? Akkamitti dallaa kana cabsineetini seenuu dandeenya? Dallaa kana cabsinee gara sanatti seennee nyaachuu akkamitti dandeenya jedhanii tooftaa malatanii. Maal taasisan beektu? Koottaa lafa jalaan qofforreet ilmoolee teenya seensisna. Ilmooleen gaafa kana lafa jala qofforsiisanii ilmooleen sun seenteet halkan murtee gatti. Halkan murtee gatti. Yeroo murtee galtu ganama yeroo dhaqaniitiin ilaalanu mummuramaadha. Dallaa yoo ilaalanu dallaan fayyaadha. Fuudhanii baasaniitiin dallaa irraan gatu. Galgala warreen gurguddaa sun dhaqaniit guurratanii ጥቃቅን ኃጢአቶች ከነዚህ ራሳችሁን ጠብቁ ይላል ቅዱስ ሰሎሞን። ዋና ከሲት ራው ቤጋ ከን ኢየሩሳሌም ሲንደገቺሱ መነ ዋቀ ከን ሲንደገቺሱ ሀረ ዋን ሰልባ ፈካቴ ዋን ጥና ፈካቴ መነ ዋቀዮ ከን ዱበቺሲ ዱሳቱ ጅራ ኤየኔ ጩቡ ከሰናት ራው ቤጋ አንድ አባት ነበሩ ይባላል። አባቱ እኮ ቱሬ አባን ኩኒ filannoo dhiyeessanii monokseedha. Abba mee waan afursanii dhiyeessinaa waan afran kana keessa tokko filadhaa yookaan du'a geessanii ittiin jedhame. Maal inni yennaanii daa'ima tokko fuuldura isaa dhaabanii daa'ima kana ajjeesii dubartii takka immoo fuuldura dhaabanii yookaan dubartii tana wajjin ciisii alkoolii dhugaatii araqee fuuldura dhaabanii yookaan ishee tana malakkaa lafa dhugii kana jedhame. Kamisaaf wayya maatii waaqayyo kamisaaf wayya nama kanaaf kamisaaf wayya filannoonsaa innis akkasumatti beekumsa xinnoodhaan dubartii kana wajjin ciisee cubbuu hojjettee waaqayyo gaddisiisuurra daa'ima kana ajjeesee waaqayyo wajjin wallaluurra ishee tana qofa dhugee dhiisuu naa wayyaa jedhee gaafa ishee sana dhuguu isheen ajajuu jalqabde osoo dubartii sana wajjin hojjiisee jedhee laala garamitti akka cubbuun kun fudhachaa jiru. Gaafa dubartii sana wajjin hin ciisu daa'imni sun dhaabattee laatti daa'imni tun naa agartee jirti na himti jedhe daa'ima sana ajjeesuun qabaa jedhe daa'ima sanas ሕይወት በአንድ በመጣው ሶስቱም ፈጽመው ጩቡን ከሲትራ yoo hin naganne isa sababa sasalphaa fakkaatturraa yoo hin eegne hundumti keenya Yerusaalem dagachuun keenya noonu ilaalamaati waaqayyo. Yerusaalem kan nuti yaadachuu dandeenyu immoo yoo waa'ee keenyatti deebine waa'ee ofii keenya gama biraatiin abbootiin keenya yeroo ofii kana maal jedhan ጽዮን ማለት ነፍስ ማለት ነው ባቢሎን ማለት ስጋ ማለት ነው ይላሉ። ይወት ጽዮን jechuun lubbuu jechuudha. ባቢሎን jechuun immoo foon jechuudha jedhu. Jechi ባቢሎን jedhamu wal makaa babbadaa jechuudha hiikaan isaatu iyyuu jedha. ጽዮን jechuun immoo dafoo gaaddisa dhokannaa iddoo gaarii jechuudha. Yaa ጽዮን yaa Yerusaalem yaa ጽዮን yoonan waa'ee kee hin dubbanne waa'ee kee yaadadhee kan bo'e imimmaan koo narra dhangalee saba tazakkarnaa haala ጽዮን yeroo ጽዮን yaadannu akkasitti boonye har'a kaa waa'ee lubbuu keenyaa laallee ni boonyaa eeyyani waa'ee lubbuu keenyaa laallee ni boonyaa ni gaddinaa laphee keenya waaqayyotti gabbinaa ni dhiyeessinaa. Dubartittii umurii ishee guutuu foon ishee gurgurachaa cubbuu hojjechaa turtetu jedhan. Dubartiin kuni guyyaa tokko fuullee fuuldura dhaabatte. Guyyaa tokko nan du'a. Guyyaa tokko miidhaginni kiyya kunis biyyee ta'a. Osoo nan du'ee biyyee ta'e gara Waaqaa deemuu qaba jette. Umurii ishee guutuu cubbuudhaan kan walitti saamsattee qabatte qarshii sanaan shittuu bittee gara Gooftaa deemsa ishee taasifatte. Yeroo gara sana deemtu garuu rakkoo gurguddaatu ishee qunnamaa ture. Dubartiin tun cubbamtuudha. Badii baay'ee yeroo hojjettu agarree jirra. Akka sin seenne har'a nama qulqulluutu as jira. Inni dhagaa Gooftaan.
nama gaariitu nama qulqulluu tasira ishee garuu sagaagaltu cubbuu irratti ooltudha akkas nutti seensisne ilaalaa ture. Amma bara Waaqayyoon hunduma keenya laphee hunda keenya kan qoree beeku isa qofaadha. Nuyi garuu akkasumatti አንድ አባቱን አለው እኛማ ዝም ብለን በየመንገድ ፈራጆች ሙርቴሳ አባ ሙርቴሳ ጅሩ ሙርቴሳ ነው ይህ ጻድቅ ነው ይህ አንተ ነው ብለን እኛ በራሳችን መፍረድ ጀመር። ፈራጅ እግዚአብሔር ነው፣ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው። እኛ በራሳችን ፈራጅ እያደረግን ነው ራሳችን ኦቢ ከኛ ሆ ሙርቴሳ እንዲረጀች ወጣ ወርቲ ከደረት ሙርቴሳ ሜውላ ሴቱ ደደን ዋቀዮ ወላ ሴቱ ጀናኒ ሆመ ዱበቹ እንደንደኝ እምማሽ ደንገላስቴ ሚለ ጎፍተ ድረቴ እምማሽ ደንገላስቴ ሂንዲክት እምማንጋቤ ከሲ ዋቀዮ ነው እንደገኛ ምኑ ፊያከን ነው እምማንጋቤ ከሲ እንደገኛ ምኑ ፊያናቶ ሚለ ጎፍታ ዲቅቴ ጋበ ዲቅቱ ዱቡሺ ዱበቹ ደም ለበይ ቀብዱ ቱሪ ከሰሺቱ ቦዋ እየን ጽዮን እንደባሰብናት ጊዜ ያለቅሰናል። ስለ ነፍሳችን ብናስብ እኮ በፊታችን የሚመጣው ቃላት ሳይሆን እንባ ነው። ሁሉ ነገር በእንዱ እንማን ጀቸሚት ሙሴን ገላነ ጉባረ ዳበቴትኒ ጨንጀሌ ዳበቴ ቱረዩ ኡመነ እስራኤል ሞዩ ገላነ ጉባረ ዳበቴኒ ኡውጀለኒ እየቱረዩ ሙሴ ሙሴ ለምን ትጨበኛለህ ትጫለህ? ሙሴ ማብረት ይተደረ ከነያድሩ ገሩ እዩ ከነያድሩ እዩ ኡመታ ሙሴ በልቡ እየጨኸ ነው። ከሰይሳቱ ይያድራ ከሰይሳቱ ማዋድራ ዋቀት ከሰይሳቱ በለናታ ይሳድራ በመላሳ አይደለም በልብ ነው። እነሱ ግን የሚጨውት በመላሳቸው ነበረ። ከሙሴ ሙልራ ዋቃገ ይደችላ ድበርቴ ኩንስ ድበቹ ደንተብኔ ዋንጀቱ ረብኔ እምማንሽ ቆፋለው ሲደደችው ጋፈን እምማኒ ሀረመነ ክርስቲያና ከሰቲ ዋይ ልቡ ከኛ ያደኔ ዋይ ነው ያደኔ ዮሆ ማጎቹ አንደለ አንሳ ብቻ ማልጎራ ቤተክርስቲያን ከስተ አበል ወከስተ ሁሉም ተከስተ በዚህ ብቻ በማውራት ብቻ መፍትሄ አይገኝም። ከቻል የመፍትሄ አካል ነው ካልቻል ማልቀስ ነው። አንድ ሰው ንሳ ገብቶ እኮ ነው ጋቢ ገሌትኒ hingalani dageet ጋቢ ገሌ ጋፋ ጋቢ ገሉ akkasumatti deeme waaqayyoon dhiifama sittaasisu jedheen abbaan dubbii maaliif jennaan waaqayyoon eshi dhaqiitii waaqayyoon akka dhiifama sittaasisu yoo barbaadde bishaan takkitti hubboo tana takkitti waraabii kottu jedheen bishaan dhaqeetinii hubboo takkitti lagaa waraabuu dhaqe bishaan tana gaafa itti nammasiisu guutuu didde ammas waraabaa itti gataa takkitti iyyuu itti guutuu hin dandeenye jallishii urattuu miti baddaarraa itti naqa raajii itti ta'e dhugaadhumas raajiidha. Zooree laga biraa barbaadee lagni biraas akkasumatti ta'e baatee gara abbaa dhaqe abbaa dubbiin naaf hin taane maal taate naaf guutuu diddee jirte. Eshi እግዚአብሔርም አዝኖብሃል የበደልክ በደል የፈጸምክ ኃጢአት ብዙ ነው። እግዚአብሔር አዝኖብሃል እኮ waaqayyo sitti gaddeera waaqayyo sitti eekkameera jedhee gaafa kana ገና waa'ee cubbuu isaa duraanii waa'ee badiisaa duraanii hunduma isaatuyyuu yaadatee fuuldura isaatti dhufe gaafa fuuldura isaatitti akka fuulletti dhufeetti mul'atu እንባ መጣለት። እኛም ስለ ነፍሳችን ስናስብ እኮ እንባ ይመጣልናል። አሊያም እኛ ስናስቀድስም ሆነም ስንቀድስ ስንጸልይ ስንሰብክ ስንሰማ እያለቀስን ነው። እንባ አለን ከስገኛ ቦቲ namni kuni lubbuu isaa yaadate jireenya boruu yaadate waaqayyo amma makkatti gadda yaadate imimmaan ganaa dhufe አይኑን አቅንቶ እጁን ዘርግቶ ወደ ሰማይ ሲመለከት የሰራ ኃጢአት ሁሉ በፊቱ ታየ። በዛን ጊዜ እንባ መጣለት። አንድ ዘለላ እንባ መጣችና ያችን ስራ ውስጥ ጠባለች። ወዲያ ሁላችን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ወንዞችን ሞሉት ያቻሉት በአንድ እንባ ዘለላ ሞላ። ሀረስ ኢየሩሳሌም ረክነ ጉዳይ ሰውቶ ጅርቱ አባን ኬኛ ሲዱረት የሮኑ በርሲሰን ኡመኒ ነምኒ ዲሪ ደለተ ያዱ ጀለኒ ዳይምኒ ኢሪ ደለተ ሁንዱም ቱዱ ኤለፈራ ዱሜ waaqayyoon ሙሴ ካሴ
Raayil garuu gaafa daa'ima ishii irra ejjettu homaan dubbanne rakkina ishii kana imimmaa ishii gara Sillaaseetti ol raccaate. Imimmaan Raayil teessoo Sillaasee dhaqee jiisee furmaata isaanii fide. Bu'uu qabna Waaqayyoon imimmaan abbootii nuuf yaalaatu. Dubartii Maariyaamitti deemnaa gaafa imimmaan ishiitiin boossu ilaala. Imimmaan ishiitiin boossee gara Waaqayyootti yeroo deebi'u dubbachuu yeroo dadhabdu karaa biraa dubbii biraatti jira. Erga raawwattee rifeensa dheeraa ishiitiin irraa xaraagdee maal taasiste ሽቱ sana cabsitee irratti dibde. ይህ ሽቱ ለምንስ በከንቱ ይባክናል? ተሽጦ ለነቢያት ቢሰጥስ ምን አለበት? ማን ነው ያለው? ይህ ቃል ማን ነው የተናገረው? ይሁዳ ነው እኮ። ማል ሽቶን ኩኒ ኦሶ ጉርጉረሜ ህየሶታ ላተሜ ማል ቀበላታ ላላ isheen waa'ee lubbuutitu ishii dhiba isa garuu waa'ee fooniitti dhiba. Yohaannis immoo yeroo barreessu kan kana dubbate kan galu keessa waan hatuufi jedhama. Waa'ee jireenya fooniitti isa dhibbisa ishee garuu waa'ee lubbuutitti ishee dhibbisa. Ilaala gaafa isheen waa'ee lubbuu ishee yaadattee waa'ee jireenya hafuuraa ishee yaadattee gara mana Waaqayyoo seentu inni immoo waa'ee foonii yaadatee waa'ee addunyaa yaadatee karra ishii seente karra sanaan bahe Waaqayyoon badi xumuraa jalaan waa baasu. Xumura hunda keenya akka faayitaa isaa yamaan akka Kiristoos hunda keenya nuuf yaa bareechu xumura irratti fakkeenya tokko kaasa.